الحمد لله ربي شكرك تدجاني يا إذا نياتا ونيادو نياتا نيادين بيخون gammachu tinjiran gammachu kaisa nyaata nyaatu wargizee gammati alhamdulillah rabbi namu bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ittinu dabali kee maqaa rahmaani addunyaa kanani hordoftoonni amantaa islaamaa biyya alaa fi keessaa jirtan hundumtuu baga ayyaana Eid al-Adha kan bara 1443 nagaan geessan. Akkam jirtu daawwattoota qophii ijoollummaa keenya. Egaa qophii ijoollummaa keenya har'aan ayyaana Eid al-Adha kan bara kanaa sababeeffachuun istiidiyoo keenyatti nyaannis dhugaatiinis jira. Qophii addaa qopheeffannee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Ayyaana gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni amantii islaamaa hundi keessanuu bakka jirtan hundattuu baga ayyaana kanaan isin ga'e isiniin jedha. Guyyaa har'aatiif keessummaa addaa lama qabanneetiin ayyaana kanaaf haala gaariidhaan isiniif dhiyaannee irraa akka waliin bashannantan isiniif affeeraa asiin Heydar Abdii Bilisummaa fi achiin immoo Saartuu Ismaayoo Muusaa qabannee isiniif dhiyaannee irraa turtii gaarii nu waliin taasisaa isiniin jenna. Buna urgeeffadhu. Urgaa'e. Tole urgeeffattee Saartuu? Tole buna keenya urgeeffannee qophii keenya jalqabuu fi garuu qophii keenya jalqabuun duratti seenaa osoo Heydar akka qopheessaa sagantaa kanaa ta'e sagantaa kana nu jalqabee maal siif fakkaata? Tole carraasaa isaaf laallee jirra. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Oromiyaa 11 kan biyya keessaa kan biyyaan ala jirtan bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti manni Oromoodhaa nagaa nu jiraadhaa baga ayyaana Eid al-Adha hijiraa 1443 nagaa isiniin ga'e jechaatiin egaa guyyaa har'aa Oromiyaa 11 naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee istiidiyoo isaaniitti argamne keessummaa ta'anii keessumsiisaa akkasuma kallattii lamaanis wajjin jirra sagantaa guyyaa har'aa kennaa qophii bareedaa akka ta'uu fi akka nu wajjin turtan gamanumaan dhaamsa isin dabarsaa nurraan fagaatinaa chaayinaala biraan jijjiiranaati waan baay'ee hojii taphannaa asumarraa jalqabnee hundumti keenya wal barannaa an akkuma reefin jedhee Heydar Abdii Bilisummaa naan jedhanii akkasuma jechuun asumaan itti fuuftee namoota akka wal baratan jechuun isin keessummaa kenna waan ta'eef yoo sitti tole asii jalqabdee yoo sitti tole immoo achi as jalqabdee. Achi as jalqaba. Tole jalqabachi. Saartuu mee hordoftoota keenya guyyaa har'aati qaceellotti akka isaan si baraniif atammoo isaan beekta isaan ammoo akka si baraniif wal nu baradhu isin jedha. Ayyee galatooma Saartuu Ismaayoo naan jaanii baga ayyaana kana waliin geenye warra biyya jiruuf warra biyya alaa jiru hunda keenya baga rabbiin asiin nu ga'e. Galatoomii ati welleedhaan malee haasoo baay'ee dandeessan natti fakkaata. Na cancala xiqqoo haasoo hin beeku. Akkasiin itti fufu. Ani seenaadhaan jedhanii. Seenaa qofa. Seenaa baloo. Okay, an Markabuu Adam jedhama. Oromiyaa 11 irratti qophii wal'aansoo jedhamu qaba. Namni qophii kana asiin dura dhaganii hin jirre yoo jiraate sagantaan kun yeroodhaa yerootti waan darbuuf asirratti akka hordoftanii jedhaanii dhaamsa kanatti dhaamadha Heydar. Galatoomii yoon dogongoruu baay'ee waraabbii yeroo jalqabaa itti fakkaata ka Oromiyaa 11. Lakki asiin dura illee waraabbii waraabameeru hin jira. Gadi hin dhiifamne garuu. Kan wal'aansoo akkasuma. Wal'aansoo gadi hin dhiifamne kan ijoollummaa keenya garuu eegalee jira. Yaada gaafii adda yoo qabaate illee dhimma sagantaa kanatti wal qabatee akka itti fufuun jechaatumaanii. Egaan akkuma beekamu ayyaanni kun ayyaana uummatni islaama hundumtuu qaaqidaalleen firqaalleen garagaraa hundumti isaanii kabajanidha. Ayyaana kanarratti namoonni musliima ta'an hundumtuu ka humna qaban iddoo iidaa deemanii salaatanidha. Dubartiilleen uzrii garagaraatiif yookaan rakkoo garagaraa irraa hambisne namni hundinuu osoo waan nyaatiin iddoo iidaatti argamee baay'ina uummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mul'isee achirra deebi'anidha. Kanaafuu ayyaanni kun ayyaana gammachuudha. Ayyaana ka rakkataa keenyatti qarqaarru, dibamaa keenyatti gaafannu, waan hunda keenya wal cinaa dhaabbanne haadha abbaa keenya wal dubbisnu nuuf haa godhu jechaatumaani sagantaa keenya akkanuma akkasichaa eegalla. Seenaa fi ati waan jettan. Seenaa sagantaa nu harkaa fudhatee fakkaatan. Teenye sagasaarra. So qajeelumaan gara Saartuu deemna. Saartuu. Baga nagaan dhufte siin jedha walii waan hin haasofneef. Baga nagaan na eedan isinis. Akkam qophiin ayyaana? Qophiin ayyaana bareedaadha maashaallah.
Bareedaadha maanjoo bareedaadha. Okay, haala gaariidhaan kabajuuf asitti argamneerra wanti hunduu qophaa'ee as bira jirra. Tokko lama jedhaatiin waan tokko si gaafata ijoollummaa kan kee irraa ayyaana siin dura akkamii akka dabarsite waliin ka dabarsinu ta'a yeroo ijoollummaa kan keetiitti mudannoo ayyaana iidaa irratti qabdu arafaa irratti yookaan mudannoon ati qabdu jiraate yookiin immoo uffata miicuu ta'uu danda'a. Keessumaa shamarran gaafa ta'u immoo hojiinis nutti baay'ata waan ta'eef mudannoon numa qabaatee jira. Mudannoo numa qabna namni hundinuu nuti mudannoo ka dabarse gaanii yaa dirree dhaattiin dhaladhee guddadhe mudannoo aqaliit faa jira namu akkuma aadaa isaatiif akka naannoo isaati kabaja nuti magaalaa dirree keessa baaragaalii qorreefaa piip laga harree piip ganda dippoo fayyadameeti guyyaa guutuu kanamarra oolla aqaliit gurrachaa oolla jechuudha bashannanaa oolla. Aqalii gaafattee dhabdee hin beektu. Ani gaafadhu yeroo hedduu ifumaaf naa kannan akkanumatti nama gaafatuun fakkaadhaan isaa kan naa kannan ifumaaf. Fuuluma kee ilaalanii. Namootaan bira dhaquus namootuma yaa faamilii hojii waan ta'eef beekamaadha gaafa iidaa gizee gahee. Nuuf kannan galgala iidaati nutiif gammachuun keenya. Waa hedduu dabarsinaa waan manatti faan gallu halkan kana hinnaa dibanneetuma faa tatteenyeetuma faa hanga barii eeggannaan gizee lafti bariitee faa huccuu bitannee san faa uffachuuf jarjarree kaa if jala faa bulchina mataa kana jala faa haayyannee. Hanga huccuu san hanga nuti kophees if jala bulchina hinnaas dibanneetuma akkana bulla nyaata nyaannu guyyaa san. Ganama isaa dirree iidaa dheenee salaannee bakka bashannana eegalla jechuudha. Baay'ee namatti tola. Hinnaan kee as jalaa badeen beeku tuucistu. Hinnaan kiyya jalaa badeen beeku garuu gaafa tokko gizee iida galgala waan sirbanii jira ijoollee walitti qabamanii boru iida akka wantee mataan adiidhaa jaanii gandarra deemanii wanti jaa. Naa dullatiin takka ganda keenya bira dhaqee boru iida akka wantee mataan adiidhaa akka wanti yeessa jirti. Ani fufu akka ta'e narraa deema jettee hinnaati harka dibadhee narraa balleessite sanuma qofaa yaadatte. Kopheen faraftee beektaa kophee sii bitamiin. Kophee. Moo of jala kaattee? Kophee of jala kaa'anna obboleeyyan kee of jala kaa'achaa ture garuu ani kophee dura naa bitasanii uffadhee dura aararraa ba'a gizeedha. Osoo guyyaan ayyaanaan ga'e. Galgaluma uffadheetu maal dhaquu uffadhee. Obsuun dandeessu jechuudha amma guyyaa sanaatti. Durumaarra haafirraatti godhaan. Tole gara kee dhufne Abbo Eedar Abdii Bilisummaa mi'a ta'u ijoollummaa kan keetiin ayyaana irratti mudannoo nati qabdu. Ayyaana irratti mudannoo an qabu baay'eedha. Kam akka keessa siin hin beeku akkuma saartuun jette halkan hirribni hin badan bira. Gaafa guyyaan ciida jedhamsanii hirribni hin bada duraan guyyaa ho'aduu keessa qaama dhiqachuun jaallanne gaafa sana immoo halkan qorra keessa qaama dhiqannaa achi booddee ammoo hiriyoota keenya faana duddachaanee uffata nu bitame san halkan sun uffannee qophoofnee akkasumatti akka hirribni nu fudhannetti akkasuma ciisna jechuudha. Ganama iddoo eedaa deemnee achi gaafa deemne ammoo ganda keenya saakilee oofan. Birri namoota waan qabu fudhatee saakilee abbaa isaarraa fira isaarraa fudhatee saakilee hanga oofee xiqqoo booda ammoo saayikilii ka kiraa'u ka warra kireessu jira ijoollee warra shaqalu jira isaan saayikiliin qopheessanii booda ammoo ati sumunaan ta'uu danda'a shilingii ta'uu danda'a gatii saniin hanga qarshiin kan kisii ga'e yaabbattee erga fixxee booda hundumtuu ganda keenyatti namni wal gahee ijoolleen jechuudha nama afur shan jaha ta'anii ikhwaanii jedhanii nashiidaa jedhamutu jira mana deemaatiin mana tokko deemtee yoo warri mana sanii mallaqa kenne mucaa isaa fuuniif daballa. Yoo warri mana sanii mallaqa hin kennine yoo nu keessa jiraatan nu keessaa baha. So mucaa isaatiif jecha jedhee maatiin isaanii mallaqa akkas ta'u lamas ta'u warri yeroo sanitti abbaan qabeenyaa gurguddaan qarshii lama namaa kenna qarshii tokko namaa kenna yoo warri faamiliin mucaa sanii yookaan mucayyoo sanii yoo mallaqa kenne ofitti dabaltaa yookaan ammoo keessa ariitaa achi booda akkasumatti deemtaa haga guyyaa lama guyyaa sadii akkasumatti shaqqallee jechuudha. Saayikiliin lama yeroo sanitti wanti isa qarshii lamaa sanii wanti ati bitattu maal fa'a jechuun qarshii tokko kaa lama. Wanni guddaa ati hojjetu sa'a sanitti yeroo keenyatti hammaan beeku. Yeroo sanitti wanni guddaa nuti hojjennu saayikilii ittiin oofna ittaanee afuuffaadha waan akka ashaangulliitti kanneen bitannaa isa qabannee isaan deemna. Okay, abbaa carraa taatee ka afuuffaa lakkoofsarraa kaastee kaatee ergasii booda kaafii guddaa. Dhaabbattee saffiidhaan dhaabbattee hoskii suuqii afur dhaabbattee ixaa kaasta wanta
jarri amma warri suuqii maal godhan beektaa afuufaa gurguddaa kana lakkoofsa galabatanii keessaa fuudhanii darban beektaa. Nuti afuufaa guddaa kana. Hin kennamu ni yeroo kamiin. Ixaan nama tokko illee ga'ee hin beeku. Eenyu nun ga'e. Nama tokko illee hin ga'u. Saniifuu afuufaa guddaa kana qochuu jecha waan qabdu hunda achi fixattee booda irraa deemte jechuudha. Yoo dubbatte immoo kaballaan dhaabdee. Garuu isa keessa hin jiru wanti sun ni mudata. Sanyii rookeetti fadhoostee beektaa? Rookeetti baay'ee dhoosna. Jechuun bakka namni walitti qabameerutti. Yaa warra masjida ba'uu kana fa'aa yeroo isaan masjida gadi ba'anii itti qabnee uummanni immoo rookeettiin tokko tokko beektaa gurguddaadha. Uummanni waanuma kilaashin dhukaas fayyadee fiigee masjida uffata jechaani. Hajji Hasan jedhanii bara dabre kana amrii ta'anii rabbi umrii rabbi jannata isaan haa gammachiisu. Isaan qofatu gara afur deemi masjida keessa yeroo gadi ba'an uummanni rifatee kara masjida waan biraa se'ee jechuudha. Innaa qaarmusii kanatti gooneetiin waa hedduu jechaa turre wanti yeroo ciidaatti wal qabatee hojjetaa turre waan baay'eedha. Yaadadhaan illee yeroo idaa irratti waan akka rookeettii qabattee akkuma jettee qaruuraa yookaan xaarmusii keessa keettee dhoosuu yookaan bakka ijoollee wal geetteertutti nama baay'ee taatee irraanfachiistee. Waan baay'ee yeroo tokko tokko ammoo huccuun siin bitamtu yeroo tokko huccuun na bitamu diddeen osoo hin boo'u halkan guutuu bulee kennaan ganama hiriyyaan kiyya Abdunnaasir jedhama. Huccuu isaa kan duraan irra wayyaadhaa kan dhiyeenya bitee jiru qaba. Huccuu isaa haaraa san caammaa wajjin kofoo waa hunda wajjufa waliif fidee naa kennee isa uffadhee akkuma haaraatti gammadee yeroo tokko tokko osuma gammachuu jirtu yoo wanti tokko silaa hir'ate gammachuu kan akkuma jiru gadda jijjiirama jechuudha yoo wanti akka silaa hir'atte. Saniifuu wanti ijoollummaadha waan baay'eedha. Saartuu deebina. Saartuu atoo ijoollummaa keetti jechuudha. Mee gama wiilluutiin gara sanatti fida daa'imummaa keetti taphachaa guddatti kan yaadattu jira. Tapha gaayaa keessuma guddannee ittumaaf barree malee keessattuu hin guddanne. Akkuma lubbuu teenya barreen sira achuma keessatti barree ani hedduu direedhaa sin turre Finfinneetti hin guddadhe yeroo hedduu hangaan achi keessa ture san keessatti garuu sirba naannoo keenyaa jira naannoo aadaa keenyaa jira san ni sirbina. San sirba ganda keessaa kan namni hundi naannoo direedhaatti amma sirboonni amma sirbamurra guddaa sirboota naannoo saniiti sirboota ganda keessa sirbamuudha. Sirba faa sirbina aadaa wajjin qabatee sirba san sirbaa turre. Yeroo as dhufnus gaayaa an gizeen as dhufes Adnaan Maama biraan dhufe. Isaa biratti hin guddadhe isa biraa isaan na barsiise madaanalaan barachuu ture gullallee achi immoo gaa laayifiin direedhaatiif laayifiin asii adda adda xiqqisho wal dhaba kan direedhaa xiqqisho damaajii waliigaltaa iidaas maal walitti dhiyeettee waan namarraa fudhattu hawaasa wajjin wal haalaa walitti dhiyaatanii naannoo keenya biyya kanatti ammoo ati haqaliit barbaada altuu namni si beeku hin jiru hoo baddee malee mana Adnaanirraa naannoo mana Anwaar badhaadhee faan dhaqaa awwal Usmaan faa bira naannoo warra ijoollee warra hiriyootuma faazirii kiyyatti dhiyaatan faadhaanaaf kaniin bira dhaqee isaan bira oolee biraa deemu jechuudha. Iida kanaan dabarsa Finfinnee keessa inni hin jiru jechuu yeroo hedduu. Mee sirba yeroo sana yeroo Direedawaa jirtu isaa ta'u mee sirba yaadattu daa'imummaa keetti kan miidhagsaa turte. An sirba yeroo iidaa sirbinu sirba amma Ali Birraan piip lagaaree piip ganda dippoo jiru kanuma nuti kanuma sirbaa guddanne yeroo hedduu guyyaa iidaa kanuma bakka baaragaalii qorreeti wanti maal finyaam qabanne bakka buufii qabanne tuma ganda keessa sanumaan deemne gizee achi geenye sanuma gizee qafeera geenye ganda qafeeraa innaa gizee achi geenye achumatti akkasumatti sirbuma san dhaggeeffachaa iida dabarsine yeroo hedduu. Waa'ee namatti tolamee ergaa waa'ee sirbaa kaasneeti. Waa'ee hawwisoo arfan qalloo biraan hafuu isa keessatti immoo isaan warreeta hangafaati. Mee isaan ati immoo isaan irraa barattee ammas muuziqaa kan isaaniis hojjechaa jirta kan mataa keessa hojjechaa jirta. Haalli sun akkamiin deemaa jira? Haalli yeroo saniitii fi haalli ammaan tanaa waa hundaan tokkoo miti. Yeroo hedduu hanga isaan tarkaanfachiisan takka dhaloonni ammaa tarkaanfachiisuu hin dandeenye. Haala jireenyaa fi haala siyaasaatii fi haala adda addaatiin hin danda'amne dhaloonni keenya ammaasis warri durii tokkummaa qaba irra guddaa akka ijoolleen ammaatii fi ijoolleen dur tokkoo miti afran qalloo gizee jaamu beeke ijoollee Harargee qofa jirtuu miti tanutti Wallagga Jimmaa Arsii Baale naannoo san jiran hundinuu waa'ee aartii keessa waliin jiran waliin jaalalaan achi keessa walitti yaamamaniiti kan hojii kana hojjechaa ba'an waan naannoo san qofa takka ta'ee odoon ta'in waa'ee aartii irratti kan uummanni kun hojjechaa ba'a yeroo san ammaa fi dur hedduu garaagarummaan isaa gabbu'aadha
jaalaltii artistoonni walii qabu kabajaa walii qaban sabboonummaan isaan qaban ammaa fi dur jechuun dachiisamidha. Dur isaan warni wallisaniif maallaqa harkachuu yookaan callisneetuma ittiin beekamnaa odoon tahin aartii Oromootiif maal tahuu qabaa. Hoonaan fakkeenyaaf sagaleen ittiin sirbu hin qabaan hin sirbu namni san. Hammaa garuu sirbuun qaba jee dirqumaan sirba. Ka sagaleen isaa akka sirbu hin goone, ka fiizikaalli isaa viidiyoo fi malle, kan waa hundi isaa aartii keessatti madaalamuu hin qabne dirqiin bakka simmeetaa ta'eetuma akkanumatti bakka hamileen lafaa keessa sirba hammaa kun. Hamilee fedhii isaatiin sirba malee fedhii hawaasaa eeguutti hin jiru jechuudha. Fedhii hawaasaa eeguuf ammoo dirqama ati maaltu narraa jaalata sabni kiyya maal jaalata akka keetitti odoon ta'in bakka biraaf keessatti madaaluu qaba. Warri dura ammoo akka abdii qophee akka abbaa kiyya akka Ali Shabboo warra abbaa kiyya duraatis Ali Shabboon faan abbaa kiyya dura turan Ali Birraan faan jechuudha. Khajir Seed Adam Haruun abbaan kiyya warra boodaan afran qallootti dhufe halluu daawwen faan Ali Shabboon faan warra duraanii jalqaba mataa warra hundeessedha. Amma abdii qopheen walaleessaadha yadaleessaadha sirba hedduu qaba sirba dhuma hin qabne qaba sirbinni barreesse ilaa Ali Birraarraa qamaritti guddaarraa ilaa xiqqaa artistii Oromootti isaatu barreessaa ture. Garuu inni barreessaadha. Dandeettii isaa barreessaa waan ta'eef walaleessaa yadaleessaadha. Dandeettii isaa sanarratti hojjeta malee dandeettii isaa ala hin hojjetu jechuudha. Warri dandeettii kanaa qabus dandeettii sanarratti hojjetu. Warri ammaa garuu dandeettii isaatii miti wanni inni hojjetu irra guddaansaa waanuma hamileedhaan if kakaasee hojjetudha yeroo hedduu. Bakka wallisuun qaba waan jee maaf sagalee kan qabne sagaleen kiyya hangam takka jaalatama. Laata biifti kiyya kun hangam takka viidiyoo irraa mala namni na jaalata odoon jeen akkanuma lafaa ka'ee fedhii isaatiin sirba malee dur garuu fedhii uummataa eegaa fedhii hawaasaa eegaa fedhii sabaa eegaa waan bira kutee kasaanii qabsoodha wanni isaan itti godhaa turan aartii kana keessatti yeroo reediyoon afaan Oromoo hin jirre keessatti karaa Soomaaliyaatiin deemanii aartii kana karaa bilaashatti itti laffa'anii hojjetan summunii takka malee qarshii 10 qarshii 20 gurguraa turan albama isaanii si galee ammaan tana garuu dubbiin akkasii miti dubbiin ammaatiif ta dur dachiisamedha. Garuu sanirra dhaabatee saattu jechuun asiin dura aartiidhaaf agas isaan dalaganiiranii aartiin immoo yeroo sanirraa itti fi amma garaagarummaa qaba jechuun dadhabbiin isaanii yeroo sanii amma haga ta'e gara fuulduraatti tarkaanfateera jettee yaadda. Tarkaanfateera garuu bakka Oromoon bakka gahuu qabdu san hin geenye aartii Oromoo. Hedduu fiidee jirti addunyaan dura. Fiigaa oltullee ittiin dhaqqabdu kana boodallee waa akkam humnaan jabaatanii gamtaan fiigan malee tokkoo fi lama fiigee hin dhaqqabu. Maaliif addunyaan nu dura jirti itti aanee hordoffii jira bakka kana ni dorgomti addunyummaan tunu aartii irratti. Kanuma keessaa warri dur hedduu fiiganii jiran hanga nuti fiigsaan amma nuti dabilii fiiguun nurra ture isan caalaa warra dur caalaa fiiguun nurra ture garuu fiigaan jirru hanga nuti fiiguu qabnu fiigaan jirru jechuu barbaadeeti. Warri ammaan tanaa hedduu silaa kana caalaa dalaguu qaban jechuu barbaadeeti guutumatti. Egaa guyyaan guyyaa ayyaanaa waan ta'eef nyaachaa taphachaa akkasumas bunnis qaqqabee jira bunas dhugaa wajjin dabarsina bunni qaqqabee jira gas immoo saartuun keekii kana nu muri. Aidar immoo daabboo. Alhamdulillah rabbi shukriin keeti dachani kanu geette waggaani ittinu dabali kee maqaan rahmaani addunyaa kanani akiraa jannataani. Alhamdulillah rabbi shukriin keeti dachani kanu geette waggaani ittinu dabali kee maqaan rahmaani addunyaa kanani akiraa jannataani. أول دبيك يا سلام تعالى قلا السلام عليكم هندو يا عباد الله باقا وقاقو تدعي تنجد الحمد لله زني جدوك سنجرو ولي جلاف والله قمد قمشو والله يا كاتب سدو نبناني ربي وقانو جنياني اتنو دبلي كيما قرهاني الدنيا كانني آكرا جنتاني إيفان الدنيا كنا رمضان كيسا قرآن نقاف أبو فمو أما سقافني للي بدري جلك بمو قيان ظالم نجبي عدلي نلتاسي فمو إتانسي قافني فتي مكاب نمو قيان نسري قداني اتنو دبلي كيما قال رحماني الدنيا كلمي آكرا جنتاني akka amantaa islaamaatitti
akkuma beekamu re'ee tokko ka waggaa tokkoo fi tokko oliitu qalama beektaa. Udiyyaadha. Udiyyaadhaaf. Gaafa hoolaa ta'u ammoo ji'a jahaa fi ji'a jahaa ol ka ta'u qalama. Nama dhuunfaan qaltaa. Gaafa sangaa ta'u ammoo yookaan horii ta'u ammoo nama torbaa fi torbaa oliin nama torbaan qaltaa. Achi gadi ta'uu hin danda'u. Gaaniti hoolaallee hin qopheessine. Hoolaan illee hin qophoofne. Hoolaan keeyyillee daabboodhaaf keekiidha. Kanaafuu ammoo gaafa waan amma qalte kana hoolaa qalte kana bakka sadiitti qoodda. Ollaadhaaf maatii keetiif bakka sadiitti qooddee. Amma ollaan kanniinuma akka jiru. Kanaafuu namoota waan qabu qaba waan ta'eef daabboos qabdan bakka sadiitti qoodaatiin nama rakkataaf nama ollaa. Bakka sadii qoodii seena. Faamilii keessaniif kaan ol kaadhaa jennaani. Tole Haydar gara qophii ayyaana daabboo muramee keekiin illee muramee buna kenna dhugaa kan itti fufnu ta'ame guyyaa ayyaanaa irratti guyyaa ayyaanaatiin sadaqaa nyaachuuf deemte mana meeqaafa nyaattee beekta yeroo tokkoon? Mana baay'eedha. Jechuun lakkoofsaan ibsita? Lakkoofsaan ibsamu baay'eedha. Baay'ee waan ta'eef haga garaan keessa dhukkubu nyaatta waan ta'eef. Jechuun guyyaa ayyaanaatiin mana baay'eedha deemtee baay'ee nyaattee garaan keessa dhukkubee beekaa? Dhugaa dubbachuudhaaf bakka garagaraatti deemtaa yoo bu'aan ammoo argamu waan biraallee ittiin bitatta beektaa. Saniifuu guyyaa baay'ee nyaata nyaadhee garaanis na dhukkubee deemuuf dadhabee waltuma na baasa bara. Jalqabu mana ollaatii moo mana keetii jalqabda nyaata? Jalqaba mamma gadhaa mamma abbaa kiyyaa dhaqaa akkuma nyaannee kaaneen hiriyoota kan kee hiriyoota keenya faana walitti dhufnaa yookaan ammoo ijoollee hiriyoota keenya akkuma taanee dhufneeni osoo manatti hin galin hundumti keenyaa'u mana hiriyoota keenyaa isa tokko deemnee akkasumaan kan hunda keenyaayyuu deemna akkuma walitti dhiyaannu jechuudha. Erga deemni booda achi booda bosonummaa duriyyummaa deemnee jechuudha magaalaa keessa. Tole saartuu gara kee dhufu. Ati akka mana ollaa mana meeqaa nyaattee beektaa guyyaa idaatitti? Sadaqaa jechuudha. Guyyaa idaa nyaataa nyaadhu nyaadheen beeku. Jechuudha. Gammachuu jiraan gammachuu keessa ni nyaattu wargizee gammachuu. Ijoolleen garuu baay'ee nyaatti. Ani nyaadha. Ammatti miti bara yeroo ijoollummaa keetii. Anti yaa nyaadha guyyaa galgala moo boru galgala idaa guyyaa jala dhiyaate nyaadhe iide taanaan takka masgiinni ifaa ibsinaan nyaadha gammachuu keessa huccuma naabii tanfaan if bira kakaayet ma oola malee. Gammachuu fi naasuun akka ta'e cufa. Appitaan bira nama cufa inni yeroo hedduu. Gammachuu irraa jechuudha. Inni amma fakkeenyaaf mana baay'ee akka garaan na guutee na dhukkubutti nyaadha jedhaati immoo nama irraa nama. Namni hundinuu adda adda gaa. Namatti nama gara. Seenaan mana meeqa nyaatta? Ani 15. yaadudha abada akkas nyaadheen beeku deemi mani waan nyaadha. Tole haa ta'u Haydar. Ansi himira kan keenyatti. Ofirra dabarsuuf yaadaa ture hin qabatte. Seenaa adda walitti fakkaata jecha jeesuma iddoo nyaata kana. Waan akkasii waan nyaataa wajjin wal qabate. Ani akkamitti fakkaata? Jechuun jalqa osoo deemu fakkii masgiidaa ba'ee namni karaarraa nama qaban beektaa osoo deemartu sadaqaadhaaf kottaa godhaa jedhanii karaarraa si qabanii mana si seensani. Masgiida dhufaa taanaan abbaan barbaade illee namamnaan seeneetuma nyaadhaan ammallee achillee bee karaarra naqamnaan haga mana deemutti erga sii booda manaallee ba'ee hiriyoota waliin jechuun quufuu wanti jedhamu hin jiru guyyaa idaa xiqqaa taate jechuudha. Yeroo ijoollummaatti guyyaa idaa guyyaa addaa ta'e ispeeshaalitii waa'ee yaaddu. Akkasumallee guddaallee nyaattee silaa nama dhukkubaa baay'eellee gara dhukkubaatti akka nama fudhatu miti siin jedha. Mudannoon gaa ayyaana kun baay'eedha. Medisaatiin keenya gabaa waan ta'eef malee. Mudannoon immoo guddaa. Mudannoon baay'eedha. Akkas. Jidduutti waa si gaafadha Haydar. Fakkeenyaaf amma yeroon kun yeroo hajjiiti. Amma jaajjonni hajjiirra jiranii isaa kan. Osoo tikeettii hajjii argattee jaa jennu fakkeenyaaf. Hajji nuti rabbi bara dhufu irratti tikeettii nama sii kennu si argachiisu. Namni akka kennaatti tikeettii hajjii ittiin deemtee hajjitee deemtu osoo si kenneeti. Galatoom jechuuf akkamitti akka galatoom jettuun aktii nu godhime jechuun akkamitti akka galatoom miira kee akkamitti ibsatame osoo namni kennaa san sii kenneeti. Tikeettii argattee ati poroosesii namaatu sirra hin jiru deemtee hajjii gootee deebi'uu qofa. Jalqaba carraa sana abbaa kiyyaa kennaa. Dabarsiteet? Dabarsitee abbaa kiyyaa kennaa. Amma durallee hajjii osoo hin taane umraa yeroo lama kan argadhee garuu abbaa kiyyaa dabarsuu hin dandeenye. Yeroon gabaabbatee hin dandeenye ofii yaadame waan ta'eef sanumaafuu miirri sana dhagahamu tokko akka irreeffadhu nan beekaa.
Miira rifaatu sana. Mee akkamitti ibsita jechuun act goote? Dhugaa dubbachuudhaaf waan an jedhu beeku. Abdallaa jennu fakkeenyaaf namni kana sii kenne Abdallaa akkamitti galateeffatta? Dhugaa dubbachuudhaaf wanta an jedhu beeku iddoo barakaa, iddoo kabajaa, iddoo jaalalaa bakka hajjii kana dhaquudhaaf yeroo dheeraa umrii kiyya guutuu hawwaan ture, yaadaan ture. Garuu ammoo Rabbiin gubbaa fidee lafaa baasee osoo hin beekne Rabbiin Abdallaa naa fide. Abdallaan ammoo akkan dirree hajjii kana dhaabbatuuf sababa guddaa naa tahe. Dhugaa Rabbii isa galateeffachuudhaaf waan an jedhu beeku. Saniifuu Rabbumti waan ati hin beekneen si haa gammachiisu. Abdallaa keenna ulfaadhu horii bulii deebanii dagaagi daraarii. Nama jazaa kanki Rabbiin si kafallee argu addunyatti illee akhiratti Rabbiin haa taasisu. Abdallaa waan hin jirre si galateeffadhu hin beeku dhugaa Rabbii galatuufi ulfaadhu uummanni Oromoos na galateeffadha, uummanni Islaamaas na galateeffadha. Abdallaa si jaaladha. Maal akka hin Abdallaa. Abdallaa Namsullaa. Gara saartuutti deebina. Saartuu weelluu dhiyoollee baastee jirta kan kee kan abbee keetis immoo yeroo dheeraa dura hojjettee turtee riimiksi gootee jechuudha. Ammoo maalti jirta maalirra jira waa'ee muuziqaa wanti haaraatti qabattee dhufaa jirtu yookiin immoo kana dura immoo maaltu si mudachaa ture isa hojjechaa turte irratti? Amma dura gaayaa sirbuma abbaa kiyyaatiin hojjedhe irra guddaa Rabbi rammataa godhuuf sirbuma isaatiin jalqabe. Sirboota gama kiyyaatis deebi'een hojjechuudhaaf kararra jira hojjechuudhaaf jalqabeetiin jira. Kara biraa kitaaba yeroo gabaabduu keessa guyyoota 20 kana keessatti maxxansuudhaaf. Weellistuu qofa miti barreessituu dhallee jechuudha. Ani dandeettiin qabu garuu nama wajjin walii galeetii waan kana godhe. Nama barreessuu danda'u wajjin wal fudhadheen seenaa abbaa kiyyaa waan ta'eef seenaa abbaa kiyyaa kana kitaabaan oo barreeffame caalaa dhaloota dhufutti dabraa deema waan ta'eef kitaabaan barreessuuf wanti godhadhee jalqabee jechuudha. Kanattiin jira kan biraa ammoo gaayaa fuuldura waa hedduutti dhufu jira. Baay'ee namatti tola. Mee abbaan kee artist Usmaayyoo Muusaanii weellisaa qofa miti qabsaa'aadhas hojiin isaan uummata Oromoof hojjetan dhugaa dubbachuuf waan dhalootaa dhalootatti darbuu danda'udha. Akkaataa isaan uummata Oromoo kanaaf oolmaa oolaniif haalli jireenya maatii keessanii ammaa maalirra fakkaata? Deebiinsaa maalidha jechuudha? Nuti gurguddannee jira namni kun gizee gurguddateefiifuu maatii ta'a. Maatii ta'e namni hundinuu maatii ta'anii jira. Daa'imummaatti laayifii hedduu dabarsinee laayifii gabrummaa keessa turre haadhaa fi abbaan keenya turre. Abbaan keenya maakalaa hidhamaa ture bara bakka hedduu itti hidhamaa ture. Haati teenyaas hin jirtu turte lubbuudhaan daa'imummaa keenyatti duute bakka adda addaa deemaa guddachaa turre. Firoota biraa fi artistoota Oromoo biratti bakka hedduutti olii gad raafamaa guddanne. Kana keessatti wanni nuti dabarsine waa hedduudha. Alhamdulillah wanni hundi dabarree guddannee nuti maatii ta'aniirra obboleen kiyya ammaan tana Kaanadaa jiran isaan hundinuu anuma qofaatu as jira. Anis hojii aartittiin goree obboleen kiyyaas jireenya mataa isaanii jiraachuudhaaf jalqaban anis karamoo hojiitiin goree qabsoon egaa abbaan kiyya itti lafee as geellee ganaa fagoo jirti ganaa takkaa fi lamallee tarkaanfannee fagoo nurraa jirti ganaatti dhaqqabuuf yaalu jirra. Kaayyoo isaa galmaan gahuufis ana qofa otoo hin ta'in ilmaan Oromoo hedduutu na boodaan jira hedduu jira. Walumaan itti ca'aa jirra ijoollee hedduu jira sabboontoota warra nuuf ce'ee lubbuu isaanii hedduu wareega kafaluu jira isaanis nu boodaan dhufanii gaa fuuldura bal'inumatti ni bilisoomna jeetii yaada guutumatti. Inshaallah. Abdii qabna. Muuziqaa kan abbaa keetis haa ta'u yookiin immoo kan ofii kee yeroo dhiyootti hojjette keessaa sagaleedhaan daawwattoota keenyaaf. Nuyaamti arras daranii yite gabrummaan dalamte ba'aan dabolamte biiti teenya nututti aana eenyurra daganna bineeyyeetu gorsee hidhannoon dogomsee diina keenyaaf tumsee nu gabroonfachiisee. Calanqoo aanulee dhiiga dhangalaasan himamee kam afnaaniif kan birdaalchisan
mirginu mulqamee maqaan nu haqamee falmata dhabnaan kunis dabalamee nu yaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee baanta boolamtee biti teenya nututti yaana eenyurratti ganna nu yaamti arras daranii jitee gabrummaan dalamtee baanta boolamtee biti teenya nututti yaana eenyurratti ganna binayyiitu gorsee hidhannoon dhugoomsee diina keenyaaf tumsee nu gabroonfachiisee caalaan koo aanolee Baay'ee namatti tola sagalee. Tole itti immoo sirba artist Usmaayoo Muusaa keessaa ka sirriitti jaalattu yookiin immoo ka yeroo hundaa osoo jedhi siin jedhamte siin namni siin jedheeti jettu ka abbaa keetii keessaa ka sirriitti jaalattu tokko osoo nu dabalte. Gabroomu mannaa du'aa filanne sanii fincillee daggaala seenne seenaadhaaf duunaa lubbuun qusannu mirga keenyatti diinaan daboomu bortaa maleessaa tolaan beekaanii tumnee haleellaa rasaasuu. Ifee walga'ee addunyaa mara akka jolollaa Oromoon arga seenaa dhaabbata xiyyaaroo dheeraa akka yaabbate galmee seenaarra ifee walga'ee addunyaa mara akka jolollaa Oromoon arga. Muranne khane biya bilolla dina sodanne ilus nujala gadu fatte tayyaro de ireti baso bobbane jir haga bilolla jubbu biya fakkata khenya lamun gabrum fakkata khenya lamun gabrum. Sagalee baay'ee miidhagaa. Humaan josoo mana afaanii qaba. Sirba miidhamoo nashiida kana shida bakka tokko jira Usmaayoo Muusaa keessaa. Yaa Rabbi galanni kee kuma arraa fi birullee abdiin xiyyeessuma kee dhusan. Sirba sana faamilii kiyyaaf baasee abbaan kee rabbi rammataa godhuu fi waa'ee keenyaa fi waa'ee haadha xiyyaati. Waa'ee rabbiin hojjettiin akka hadiisaatti kan namni keenya yeroo hedduu dhaggeeffatu. Sirbi sana hedduu anuun jiru sirbu sana waan hedduu nama gaddisiisudha sirbi sana. Sirba abbaan keenya seenaa keenya sirbee si haadha xiyyaaf sirbee faca'umsa keenya naaf osoo deemtuuti dhabdee lubbuu siitii Faaximaa too waasiidhaan odoo gaafa abbaan kee hidhame odoo waasiidhaan isaaf olii gad deemtuuti haati teenya duute haadha abbaa dhabee yatiiman kan kooti yaa rabbi galanna kee kuma kajo waa'uma laayifii isaa laayifii maatii keenyaati. Tole seenaa buna dhugaa keekiillee muramee daabboollee nyaata ayyaana gaarii dabarsaarra gara kan kee deebinaa Heydar. Heydar mee yeroo ijoollummaan kee ati maal ta'uu barbaadda ture? Yeroo ijoollummaa kiyyaa ambaasaddar islaamaa jechaan Okay. hin taane garuu Akka hin taane maal si dorge? Anoota dorgina biraa miti. Waan tokko inni godha jettee gaafa nafaa kaatuun immoo goota. Garuu immoo akka tasaa ta'eetiin seenaawwan tokko kan biyya kana keessatti argaa laalaa dhagahaa guddanne hedduu waan nama gaddisiisanii fi
seenaallee hojjechuullee baanu warroota seenaa hojjetan kana qorannee ol baasna waan jedhu Rabbi rahmataa godhuu fi Hajji Hasan Gammadaa nama umrii isaa 130 wahii isaan tuna guddise isaan bira guddate waan ta'eef seenaa isaaniirraa jalqabee achumaan seenaa sana baasuudha qaba jedhetini jalqabee barreessuu karaa miidiyaatiin fidee isaan kana sirriitti hojjechuu qaba waan jedhee yaaduu fi achumaan karaa miidiyaa jalqabee hojii miidiyaa irratti jira jechuudha. Barreeffama akka qopheessitee jira? Barreeffama warroonni kitaaba barreessanillee jiran isumaa sun walitti qabneetiin yoo rabbi biraan taate dokumeentarii waraabaa ture osoo isaan lubbuudhaan jiran intarvii isaan godhe baay'ee jira waan ta'eef sagantaa fiidaa kanarratti illee qopheessuuf yaalii guddaan godhee akka isaa ta'e milkoofne yeroo itti aanu ammoo yookaan yeroo ji'oota muraasa booda ammoo dokumeentarii isaanii seenaa isaanii guutuu ammoo xumuree nan fidee yaada. Sababuma isaanii karaa miidiyaa dhufee miidiyaadhuma keessa jira gammaa. Tole galatoom jechuun maal irratti aktiivlii ka'amati fayyadamaa jirtu waan akkasuma sooshaal miidiyaa irraa? Sooshaal miidiyaa amma kallattii hundaanuu TikTok illee dhufeera. YouTube illee jira, Facebook illee jira, Instagram kallattii hundaanuu jira nan qaba. Agaa Haacaaluun ajjeefame Jawaar jedhame ammoo hojii miidiyaadhaa guutumaan guututti kan dhuunfaatiin malee hojii miidiyaa lammii miidiyaa jedhu tokko qaba ture. Isa agaa Jawaar fayyadamanii Haacaaluun ajjeefaman hin dhaabee istiidiyoonis biiroonis akkasumatti laakkaa'u jira wanti cufti. Innaa hojii miidiyaa irra jira amma yoo rabbi jedhamu itti deebi'uudhaaf yaalii gochaa jira. Tole milkaa'isiin jenna Heydar. Tole saartuun immoo yeroo ijoollummaa keetii maaltu barbaadda ture? Ani wallahi waan hin ta'u barbaadu duraan ani yaa haala jireenya nuti carraa nuti qabnu wal qabate yeroo hedduu ani maaliin ta'uu barbaada abbaa kiyya fa'aa wajjin wal arguun barbaada turte daa'ima ta'e yaa maal barbaaddu naan jaa humna abbaa kiyyaa asmaatii fa'aa naa kan naan jaa isa bakka abbaa kiyyaa wajjin akka wal arguun hawwa turte maal ta'uu barbaaddaas gisee naan jaa naan hawwiin koo asmaatii harkachuudha akkaan achi dhaqee abbaa kiyyaa wajjin wal arguudhaaf yeroo dheeraa walirraa fagoo turre. Gaafa achi bee abbaan kiyya gaaf tokko na gaafate maal ta'uu barbaadda naan jee. Maal ta'uu barbaadda naan jennaan ani istaafurlaa rabbiillee naaf araaramu waan daa'imummaati rabbiin ta'uu barbaadaan jeen. Maaliif naan jee. Maaliif naan jenna oduu rabbi ta'e an abbaan kiyya ati akka hin hidhamtu haati tiyyaas hin duutu anilleen gandarra deemee hin jiraadhuun jechaa ture. Bakka ani jiraame akka wanni hundinuu akka dhugaa taatuun barbaada turte. Jalqaboon inni barees qabsoo Oromoo waan ta'eef wanni hundi sanumaan natti dhufaa jechuu barbaada. Asmarraan yoo namatti bagattiin sin ga'ee jettanis yoo qabaattanii yookiin dhaamsa xumuraa yoo qabaattan carraa isaan sii kenna. Namuu bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u obboleeyyan kiyya ka biyya alaa jirtan hundinuu firoota kiyya ka biyya keessaa fi biyya alaa hundinuu ilmaan Oromoo hunda kabajona jiruu fi ka magaalaa jiru hundinuu bagatti isiniin ga'ee jechuun barbaada. Tole Heydaratu. Egaa uummanni keenyaa kan biyya alaa biyya keessa jirtan hundumti keessatti baga ayyaana Iidal Adhaa jira 1441 isinii jechaatiin hedduun keessan akkuma itti jirtanii dhibamtanii mana yaalaa jirtanii hidhamtanii manadhaa jirtanii rakkattanii akka rakkoo fi haala rakkisaa keessa jirtanii bosona jirtanii masaraa jirtanii bakkuma jirtanii bakkuma rabbiin ayyaana kana isinitti fidee gaa baga sinin gahee baga nuun gahee warra baranaa kabar hedduun nuun haa jedhu bakkuma jirtanitti gaa naaf jiraadhaa jajjabaadhaa horaa bulaa deebanaa dagaagaa jechuun barbaadan. Tole galatoomii Heydar. Dhumarrattu manzuumaa tokko. Manzuumaa? Baay'ee nama guccaananisu hojii namaatti seetu godhu. Kayaa koo qabaate tokko. Ati nu jalqabii nuti istiidiyoo keenyarraa affeerra. Nashidaa Ustaaz Kamaal Hebboodha kan hiriyaa kiyya na biraa wareegame nashidaa isaa osoo istiidiyoo irraa naaf feertanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii ijoollummaa keenya har'aan Iidal Adhaa kan bara kanaa sababeeffachuun istiidiyoo keenyatti qophii addaa qopheeffannee turre kana fakkaata ture. Heydar Abdii Bilisummaa fi Saartuu Ismaayyoo Muusaa qabanneetiin qophii gaarii qophii iidaa waliin dabarsine kana fakkaataa akka itti bashannantan homaa shakkii hin qabnu yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin kan walitti deebinu ta'a sagantaa kana
qopheessuudhaan kan isin waliin ture an Markaboo Adam jedhama. Anis seenaa baloon ture haga torbeetti nagaatti ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii. Alhamdulillah rabbi shukriin keeti dachani kanu geette waggaani ittinu dabali kee maqaa rahmaani addunyaa kanani akira jannataani. Alhamdulillah rabbi shukriin keeti dachani kanu geette waggaani ittinu dabali kee maqaa rahmaani addunyaa kanani akira jannataani. أول دبيك يا سلام تعالى قلا السلام عليكم هندو يا عباد الله باقا وقا قوتو